Seerriin lammaffaadha. Rule number 2. Before the letter T in some words. Jechoota muraasa keessatti leetarii T jedhamtu duraan yoo dhufte, okay, biintun jechuudha hin dubbattu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana fudhanne debt jenna malee debt hin jennu jechuudha. Debt, okay. Kana jechuun money you owe. Kana jechuun maallaqa ati namarraa fudhatte jechuudha, liqii namaa sirraa qabu jechuudha. Kunis amma ilaalte isa debt jenneen kana maal duraan dhufte, sagalee T duraan biin dhufte hin dubbanne jechuudha. So silent taate. Waan akkana yeroo agartan hin dubbistan jechuuf dura. Isa kana soo ilaalte doubt jenna malee doubt hin jennu jechuudha. Dogoraan doubt jennamne hedduun. So doubt jennee dubbifnaa jechuudha isa kana. Kana jechuun not sure. Ittiin amantu jechuun waan ittiin amanne tokko doubt jettaani. So akkaataa itti dubbisu irratti xiyyeeffatu jirra, hiikaa isa irratti xiyyeeffataa hin jirru. So doubt jechuun not sure jechuudha. So T duraan biin dhufte taanaan hin dubbattu jechuu ilaalu jirra jechuudha seera kuni. Again we have this subtle hin jennu kanas. Maal jenna? Subtle jenna jechuudha. Subtle. Biin maal taate? Callifte jechuudha. Not obvious. Wanta hiika dhukataa jechuudha, waan dhukataa. Okay. Now we are going to compare and contrast the sound B and sound P, okay? B versus P. Wal cinaa qabnee ilaalu deemnaa jechuudha. Kutaa darbe keessatti sagalee maal ilaallee turre? Kutaa darbe keessatti sagalee P jedhamtu ilaallee, kutaa kana keessatti B ilaalaa jirra. So wal cinaa qabnee ilaallaa jechuudha amma. Let's see the first difference. Garaagarummaa jalqaba haa ilaallu. Okay, when it comes to B sound, sagalee B jedhamtu yoo ilaalle voicing sagalee qabdi. Okay, laagaa teenya sossoosti jechuudha. Okay, it vibrates. So isa kana yoo fudhanne P ka jedhu yoo fudhanne voiceless sagalee dhabiyyeedha. Laagaan teenya hin sossootu. No vibration jedha. Okay, for example jechoota kanneen yoo ilaalle maal jedha? A word like but, bad, big jechoonni kanneen laagaa keenya sossoosaa jiru. Jechootni kanneen amma P jala jirani sagalee P jedhamtu jala waan jiraniif, so pat, pad, pig yeroo hedduu gonkumaa yeroo sagaleelee jalqabaa kana jennu hin sossootu jechuudha laagaan teenya. Vibration takka hin qabdu. Okay, that's the first difference. Garaagarummaan jalqabaa isa kana jechuudha. Okay, when we come to the lips, hidhi irratti garaagarummaa hidhiidhaa yoo ilaalle, both use lips. Okay, asirratti wal fakkeenya qaban jechuudha. Lachuutu both B and P sound use lips. Hidhi fayyadamanii jechuudha. Hidhi jechuun hidhiilee lachuu fayyadaman jechuudha. Okay, S'in tuni lama ta'uu nu agarsiisti mire. Okay, we use both lips. Okay, bilabial isii jennu sun jechuudha. Bilabial jechuun hidhii lameen jechuudha. Okay, the same. Wal fakkaataadha jechuudha asirratti jirri lachuutu. Okay, when it comes to the sound burst, dhoo'insa sagalee irratti maaltu jira? Garaagarummaa ni qaban jennee ilaallu. B softer, sagaleen B jedhamtuuni softer, baay'ee laaftuudha jechuudha. Okay, because of voicing, sababa sagalee qabduuf laafina qabdi jechuudha. Okay, when it comes to P sound, sagalee P jedhamtutti yoo dhufnu sharper. Okay, baay'ee qara jechuudha. Burst out of air. Okay, qilleensi baay'inaan alatti gadi utaalu irratti irra cimtuudha jechuudha. Irra baay'ee cimtuudha sagalee waan hin qabneef jechuudha. B gizee jettu sagaleen qalloo miti jechuudha. Laaftuudha sababa sagalee qabduuf. Yeroo P jettu baay'ee irra humna qabdi jechuudha. Sababa laagaa keenya sossoosneef jecha. Okay, now it is time to check ourselves. Amma yeroo itti ilaaluudha. Jecha kana akkamitti dubbifnama? Lambi jettanii? No. Lam. Sababiin isaas maali? Yoo leetariin biin jechuu qubeen biin emmi boodaan dhufte sagaleen
b jedhamtu sun hin jirtu jechuudha. Hiikni isaa maal jenne? Lam jechuun ilma hoolaati jenne. Okay? Kana akkam jennee dubbifna? Comb jettanii dubbistanii? No. Kan ta'uu qabu akkamii? Comb jenna jechuudha. Comb. Biin hin dubbattu. Maaliif hin dubbanne? Sababa leetariin biin M boodaan dhufteef hin dubbattu jechuudha. Sagaleen b jedhamtu san hin uumamtu jechuudha. Saayilantii taate bakka kanatti. Hiikni isaa maali? Mushittuu yookiin immoo hair tool kan jennuun san jechuudha. Isa kana akkamiin dubbifna? Thumb jettanii? No. Thumb. Thumb jenna jechuudha. Okay? Maaliif biin hin dubbanne? Sababa leetariin biin yookiin qubeen biin M boodaan dhufteef jechuudha. Leetariin M fi biin walitti aananii xumura irratti yoo dhufan biin hin dubbattu jechuudha. Saniifuu saawundiin b jedhamtu sun hin jirtu jechuudha bakka kana. Saniif thumb jennee dhaabne jechuudha. Hiikni isaa maali? Finger at the side of your hand. Quba kanaa jechuudha. Kana akkamiin dubbifna? Bomb jettanii B dubbistanii? No. Biin saayilantidha. Maaliif saayilantii taate? Leetarii M boodaan biin dhufnaan saayilantii taatii jennee mire? So hin dubbattu jechuudha. So akkam jennee dubbifna? Bomb. Bomb jennaa jechuudha. Inni kunoo climb jettanii dubbistanii? No. Akkam ta'uu qaba? Climb jennee jechuudha. Climb. Biin saayilantidha. Sababiin isaa beekamaadha. Leetariin biin M boodaan waan dhufteef hin dubbattu jennee mire? Saniif hin dubbanne jechuudha. Climb jechuun maali? To go up yookiin immoo ol bahuu jechuudha waan tokko irratti. Isa kana akkamiin dubbifna? Numb jettanii? No. Akkamiin ta'uu qaba ree? Nam jennee jechuudha. Nam. Biin saayilantidhaan dubbattu. Maaliif hin dubbanne? M boodaan biin yoo dhufte sagaleen b jettu san waan hin jirreef so nam jennee dubbifnaa jechuudha. Kuni seera jechuudha. Nam jechuun maal jechuudha? No feeling. Haduuduu jechuudha. Jecha kana akkamiin dubbifna? Dambi jettanii? No. Biin saayilantidha. Saniifuu maal ta'a? Dam. Dam jennee dubbifna. Sababiin biin saayilantii taateef maaliifi? M boodaan biin dhufnaan hin dubbattu jennee jechuudha. Sagaleen b jedhamtu hin jirtu jechuudha. So saniif dam jennee dubbifna. Hiikni isaa maali? Not speaking yookiin immoo unintelligent. Nama hin dubbanne jechuudha. Okay? Yookiin immoo arrabaas ni ta'a. Dhamaa jazbaa jechuus ni ta'a jechuudha. Isa kana akkamiin dubbifna? Plumber jenna? Plumber jennee dubbisna? No. Plumber jenna. Plumber. Seerri isaatis isuma sana jechuudha. M boodaan biin dhufnaan tasa hin dubbattu jechuudha. Biin saayilantii taati. Okay? Hiikni isaa maali? Warra bishaan tolchusan jechuudha. Warra mana keessaa tubboo adda addaa hidhu kan bishaan tolchu jechuudha. Isa kana akkamiin dubbifna? Depth jettanii dubbistanii? No. Depth hin ta'u. Biin saayilantidha asirratti. Sagaleen b jedhamtu hin uumamtu jechuudha iddoo kanatti. Sababni isaatis maali? Leetarii T duraan jechuudha. T gama duraatiin biin dhufte taanaan tasuma hin dubbattu jechuudha. Saniif maal jennaan? Debt jennaan. Debt. Okay? Debt means money you owe.
maallaqaatiin namarraa liqeeffattee jechuudha. Kan namaaf kafaluu qabdu jechuudha. Isa kana waa kamiin dubbifna? Daabti jettanii? No, daabtiin ta'u biin saayilantidha. Sagaleen bii jedhamtu jidduu tanatti hin uumamtu. Maaliif hin uumamne? Tii gama duraatiin biin dhufnaan jechuudha. Okay? Tasuma biin hin dubbattu jechuudha. Akkuma asirra gartan kana. So, maal jennee dubbifna? Doubt jennee dubbifna. Doubt. Okay? Not sure jechuudha eekansa. Waan itti namanne tokko jechuudha. Itti namanu jechuudha. Waan shakkii qabdu jechuudha. Okay? So, barumsi keenya kan waa'ee saawundii b jedhamtu wal qabatu asuma irratti raawwata. Kutaa itti aantuun saawundii biraatiin hanga walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.